keessaa sigigaatee yeroo gadi bahu obstructionii fiduu danda'a. Qaamni sun immoo qaama kamiyyuu ta'uu danda'a. Qaama ollaa marrimaanii san jiru jechuudha. Adaaltii keessattis akkasuma waan akka diverticulitisdha waan kana fiduu danda'a. Reefu waan akka intussusception faa jee dubbachaatiin ture. Intussusception jechuun dhaabni marrimaanii dhaaba isaa kan itti aanu keessatti gad cabuu jechuudha. Akkana wal keessa dhofannoqee gadi seenuu jechuudha. Fakkeenyaaf kun bishaanii dhaabni haayilaandii kana inni kun cabee walitti dhofannoqee isa kaan keessa yeroo gadi seenu kanatti that is intussusception jechuudha. Kana koosiin isaa waan adda addaa ta'uu danda'a. Isa kanas bakka lamatti qoonnee ilaalla. Simple and compoundidha. Simply kajennu yoggomma paartiin takkaa fi paartiin biraa walitti aantu wal seente jechuudha. Fakkeenyaaf ileocolic kajennu it is the most commonest. Iliac jira and colocolic jira jechuudha. Wanni kuni paartiin segmentii marrimaanii kan isatti aanu yeroo seene jechuudha. Kabiraa compoundidha. Jalqaba kaan seene lammaffaatis kaan yoo seene akkana wal keessa yoo kageessu qabate that is compound intussusception waan jennu jechuudha. Kanaafuu inni suni one commonest cause for large intestinal obstruction dha jechuudha. Herniyaanis akkuma beenu luffaa'u jechuudha. Luffeenis karaa kamiinuu dhuftee external hernia jennu akka epigastric umbilical inguinal fi femoral wanni jennu wanna kun egaa warra fayyaatiif faa keessaa luffeen takka dha'ee marrimaan irratti yoo gad humna caamtu ta'ee marrimaan akka cufamuuni gooti. Kana kabiraa gallstone ileesis